Haay akkam jirtu galanni Rabbii haa ta'u jechaa barnoota advaansed egzeelii tokko isiniif qopheessee dhufeen jira. Barnoota keenya kana kilaasii kana keessatti yoo xumuruu baanne illee kutaalee afuritti akka xumuramu jedhee isiniif dhiyeessee jira. Isiniif dhiyeessuuf yaaleen jira. Kanaaf har'a kan ilaallu Microsoft Office 2011 operating system Windows 10 irratti akkamitti akka banani, erga bannee immoo maal akka qabu yookaan immoo qabiyyeen isaa maal akka fakkaatu kan ilaallu ta'a jechaadha. Kanaaf jalqaba Microsoft Office 2010 isteeppiiwwan muraasa ta'an fi salphaa haala itti banuu dandeenyu isinitti argisiisaa jechaadha. Kana gochuuf jalqaba start batanii irratti kilik erga goonee booda appilikeeshinii jiran keessaa fooldarii Microsoft Office 2010 kan jedhu barbaannee expand goonaa jechaadha. Akkuma isin jedhe Microsoft Office fooldara kan erga argannee booda mallattoo kan argannee expand goonaa jechaadha. Liistii isa jala jiran ilaaluudhaaf. Kan booda Microsoft Excel 2010 erga argannee fi mallattoo yookaan immoo icon Excel qabu kana adda baafannee booda kilik irratti goonaa jechaadha. Kanaaf appilikeeshiniin keenya sooftiweer appilikeeshiniin keenya kun nuuf banaa jira jechuudha. Thank you. Kanaaf workbookii kana nuuf banee jira jechaadha. Isteeppii kun isteeppii tokkoffaati close jennee isteeppiin lammaffaa immoo akkuma asitti argitan kana type here to search kan jedhu kana akkuma sooftiweerawwan biraa searchii goonu sana kanallee Excel waan barbaannu waan ta'eef Excel jennee erga barreessinee booda Microsoft Excel 2010 kan jedhu kana erga argannee booda kilik irratti goona. Ammallee akkuma isteeppii isa duraatitti Excel keenya nuuf banaa jechuudha. Lamaa jechuudha. Kanaaf isteeppii lamaan kunii gahaadha jedhee yaada. Isteeppiiwwan biraan deeskitoop irraa banuu dandeenya. Raan app kan jedhamu irratti immoo Excel jennee akkasuma sarchii goonee banuu dandeenya. Fi hunda caalatti salphaan erga appilikeeshinii keenya kana bannee booda amma taaskibaarii kun noormaalii taaskibaarii waan jedhamu taaskibaarii kanarra akka yeroo mara nuuf ta'a gochuuf raayit kilik irratti goonee piint taaskibaar yoo jenne maal ta'a jechuudha. Yeroo kamiyyuu yeroo barbaannu taaskibaar irraa appilikeeshinii keenya banannaa jechaadha. Raayit kilik yoo goonamu piin firoom taaskibaar irraa yaa baduu jechuudha. Kanaaf akka badu hin barbaadu waan ta'eef appilikeeshinii buukii amma banne kana yaa balleessinuuti yaa ilaala. Kanaaf piinii ta'eera waan ta'eef Microsoft Excel 2010 kana asirraa kallattumaan akkasitti bannaa jechuudha. Karaa salphaadha jechaadha. Okay, thank you. Amma haala itti Microsoft Excel tokko bannu erga ilaallee booda erga bannee interfeesii isaa maalidha? Qabiyyee isaa maalidha? Akkuma dura isinii kaase jechuudha. Qabiyyee isaa maal akka ta'e kan ilaallu ta'a jechaadha. Kanaaf karaa harka bitaa mallattoo halluu giriinii qabu kuni faayil taayip jedhama. Windoo 7 irratti yookaan immoo Excel 2007 irratti immoo Office bataniidhaan bakka bu'a. Garaagarummaa baay'ee hin qaban jechuudha. Faayilii fi Office batanii kan jedhu bichaadha garaagarummaa isaanii. Faankishinii guddaas kan of keessatti qabatanidha. Maaliif? Fakkeenya faayilii tokko barreessinee erga xumurree booda piriinti gochuu barbaanne, seevii gochuu barbaanne, kan dura hojjenne tokko akka haaraatti banuu yoo barbaanne yeroo wantoota baay'ee wanta Excel irratti hojjennu baay'een isaanii kana keessa gallee waan hojjennuuf beezikidha. Kanaaf faayilii kilik goonu isa jalatti seevii jira, seevaas jira, oopenii jira, kiloos faayiliiwwan kana dura banaa turre sun immoo akka haaraatti asuma irratti riisentii workbooks jalatti
nuu jiraatu jecha haaraa Excelii haaraa banuu barbaanne immoo new piriintii wanta barreessine tokko hard copy jijjiiruu barbaanne akkasuma kan kana of keessatti qabatee kan jiru beezikiidha jecha. Inni ittaan immoo akkuma dura jedhe inni kun taabii jedhamu warri hundi gubbaarra jiran kun taabs jedhamu. Taabsii kana jalatti immoo riiboon tuulsii baay'een kan Excel irratti itti fayyadamnu hedduu ni jiru jecha. Kanaaf taabbiin jijjiirtudha. Yoo jijjiirru immoo tuuliiwwan baay'ee waan argannuuf maqaa isaanii akkasiin adda fo'annaa jecha. Kanaaf insertii yoo jennu insertii jala riiboon tuulii baay'eetu jira. Kanaaf haala saniin adda fo'achuu dandeenya kan jedhudha. Inni kan biraa akkuma appilikeeshiniiwwan windoo biraa Excelin keenyallee maal qaba jechuudha. Minimize, restore fi close qaba. Kun software appilikeeshinii windoo qaban hunda irratti iyyuu konstaantidha kan jirudha jecha. Kanaaf close yoo jennu workbookii nama banne kun hin badaa jechuudha. Guutumaa guututti deebisuu gochuu baanne yoo gochuus barbaanne nu gaafata waan ta'eef akkasuma restore yoo ta'e amma saayiziin kun fuul iskiriinidha. Fuul iskiriinii kanarra giddu galeessatti akka nuuf taa'uu barbaanne jechuudha. Minimize yoo jennu immoo taaskii baarii keenya irratti akka nuuf ta'u fakkeenyaaf minimize waan jedhe taaskii baarii keenya irratti gadi nuuf xiqqaatee ta'a jechuudha. Achi banuu barbaanne immoo isuma irratti deebinee kilik goona. Restore yoo jenne akkan dursanitti giddu galeessa fuul iskiriinii irraa amma nuti barbaannutti. Kun immoo guutumaa guutuutti workbookii kana balleessuu fi yookaan cufuuf kan nu fayyadu jecha. Kanaaf amma maximize waan jedhu immoo fuul iskiriinii sanitti deebisuu jecha. Inni itti aanu asirratti wanti tokko asitti argisiisne riiboon tuuliin kun gareedhaan adda qoodamee kan jirudha. Fakkeenyaaf kiliiboordi guruppii jira, foonti guruppii jira. Foonti guruppii maalidhaa? Barreeffama nuyi barreessinu booldii gochuu, itaalikii, foonti saayizii guddisuu, halluu isaa maal gara mirgaa bitaa seentarii maal jestifaayi maal wanta fayyadu hundasaa kan of keessatti qabatee jirudha. Nambarii guruppii jira, istaayilsi guruppii, seersi guruppii, editingii kun hedduu murteessaa identifaayi gochuuf karaa salphaa namatti ta'u jecha. Inni itti aanu neem booksii kan jedhamu maqaa seelsii jecha. Maqaa booksiiwwan amma iskuweeriiwwan kun hundishii maqaa mataa isaa danda'e ni qabu. Kanaaf bakka maqaan itti barreeffamu sun maal jedhama? Neem booksii jedhama jechuudha. Asirratti immoo foormulaa baar kan jedhu jira. Foormulaa baariin kun immoo foormulaawwan adda addaa ta'e achirratti erga barreessinee booda seelii keenya irratti wanta nu dhufu yookaan immoo ol keenya tokko yoo jiraate kan itti barreessinudha jecha. Kanaaf akka tasaa ta'ee osoo foormulaa baariin yookaan akkasuma koloman heedingii fi roo heedingiin nu alaa bade ta'e maal keessa gallee soroorsinaa jechuudha. View keessa erga gallee booda grid lines headingis foormulaa baar kan jedhu qaba. Foormulaa baar amma tiik ta'ee jira. Tiik yookaan immoo select doon godhee maaltu ba'a? Foormulaa baariin keenya hin dhokataa jecha hin jiraata. Itti deebi'ee tiikoon godhe foormulaa baariin keenya ni dhufaa jechuudha. Kanaaf foormulaa baar jechuun fakkeenya maqaan kanaa F fi maqaan seelii kanaa F2 dha. Kolomanii F row 2 asirratti fakkeenya 10 lakkoofsa kun immoo 20 ta'ee
asirratti E2 kanarratti ida'ama tokko doo barreessuu barbaade asirratti foormulaan barreessu is equal to biyyee sum. Kun foormulaawwan adda addaa kan Excelin of keessatti qabatee jirudha. Sum jedhee number 1 number 2 kanaaf lakkoofsa kolomanii kana keessa jiranii fi roo keessa jiran walitti yoo fidu ni ida'a jecha. Soddoma ta'a jechuudha. Kanaaf foormulaa baariin kun foormulaawwan adda addaa fayyada achitti erga barreessinee booda seelii keenya irratti akka nuuf hojjetu kan taasisudha jecha. Inni itti aanu immoo work bookii tokko jalqaba yoo bannu default kan ta'e sheet 1, sheet 2 fi sheet 3 of keessatti hammateetu kan dhufudha. Sheettiiwwan kun immoo faayidaan isaanii work bookii tokkicha irratti sheettiiwwan hedduu yoo qabaanne sheettiiwwan hedduun sun maqaa adda addaa hojii mataa danda'isaa kan of keessatti hammatu. Fakkeenyaaf maqaa hojjettootaa, mindaa hojjettootaa kan hojjettoota dipaartimentii isaanii yoo ta'e kan adda adda. Fakkeenyaaf dipaartimentii asitti peeroolii jettee yoo barreessite kan itti aanu immoo empilooyii akkasuma maqaa dipaartimentii keessa human resource jettee barreessuu dandeessa. Kanaaf inni sun faayidaa guddaa kan qabudha jechuudha. Kanaaf sheetti keenya dabalachuu bar insert worksheet jettaan insert worksheet mallattoo kana insert worksheet jetti haga ati sheettii barbaadetti dabalachuu barbaadda. Sheetti waan kan jedhu kana maqaa isaa barreessachuu barbaadde right click irratti gootee rename fakkeenyaaf payroll jettee enter jettaan jechuudha. Asitti immoo HR maqaa dipaartimentii keessa rename quality. Kanaaf maqaa kana rename karaa kanaan goona jechuudha. Amma itti dabalee immoo asirraa sheettii kana keessa kan hin barbaanne tokko balleessuu barbaadde right click gootee delete ta'a. Kanaaf sheet 4 badee jira. Meemorii kan itti aanu amma deebi'ee sheet 4 siin dhufu sheet 7 uma dhufaa jecha. Sheet 4 sana balleessite garuu deebi'ee dhufuu jira. Meemorii irratti yoo tokko taa'eera waan ta'eef lammaffaatti hin dhufu jecha. Kanaaf haala kanaan sheetti maal akka ta'e adda baafannaa jecha. Inni biraa immoo asirratti yoo sheettiin keenya kun inoo as darbee hedduu kan nu alaa baay'atu yoo ta'e navigeeshinii arfan kana fayyadamnee gara fuulduraatti fi duubatti deebinee sheetti keenya argachuu ni dandeenya. Sheetti barbaannu sana jechuudha. Inni dabalataa asirraan immoo vertikaalii fi horizontaalii scroll jira jechuudha. Scroll yeroo down scroll yoo barbaanne roo baay'ee yoo qabaanne gara jalatti fakkeenya 40 gad darbinee waan nutti mul'anneef gadi scroll goona jechuudha akka nutti mul'atu. Akkasuma kunillee kolomaniin kun gara sitti hin mul'anne yoo ta'e haala kanaan gara mirgaatti dabarsinee kolomanii hedduu ta'e yoo qabaatte jechuudha. Haala kanaan ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraa maalidha? Asirratti seeliidha jennee irra kun kolomanii fi roo headingiin bakka itti wal quunnamu intersekshinidha. Inni sun seeliidha jedhama. Maqaan sun immoo isatti argama. Name box keessatti ni argama jechuudha. Kanaaf amma fakkeenya A1 irratti ID jennee barreessuuf double click goona. Amma akkamitti asirratti barreessuu dandeenya kan jedhu sun yoo dhufe jecha double click kennaa goone akkuma dookumentii irratti barreessuu fayyadu sana mallattoon ulee kun erga dhuftee booddee ID jennee barreessuu dandeenya. Baa jalatti immoo name double click itti goona jechuudha akka barreesse. Gender
Kanaaf ID double click goona jechuudha. Ammas 1,111 irratti Abbabee Meera yoo jenne asirratti deebinee 2,200 Caaltuu Fiimee jennee barreessinaa jechuudha. Kanaaf erga kana barreessinee booda faayilii keenya seevii gochuu barbaanne haala kamiini kan jedhudha jechuudha. Faayinaalii gara dhumaatti deemaa jirra waan ta'eef. Kanaaf faayilii kee xumurtee jirtaa. Kanaaf ol kaa'uuf faayil jettaan akkuma seef. Diifooltiidhaan maqaa buuktuu jedhee fida. Kun yeroo kamiyyuu Exceelii duwwaa yeroo bantanidha. Kanaaf asii maal jettaa? Employee listii hojjettootaa jettee erga barreessitee booda diiskitoop keessa ol kaa'achuu barbaadda kan jedhu sun daawunloodii keessaa moo dookumentii keessaa moo muuziik piikchar bakka ati fedhii qabaatte keessa. Kanaaf akka isinitti tolutti. Kanaaf diiskitoop irra haa taa'u jedhe diiskitooppii filee sana seef bakka ol kaa'e. Seefii erga godhee booda guutuma buuktuu maqaan buuktuu sun garamitti jijjiiramee empilooyii listiitti jijjiiramee faayilii keenya kana eessa keessa banannaa jechuudha. Diiskitoop irraa banachuu dandeenya. Isa banuuf kanaaf empilooyii listii diiskitooppii kanarraa banaa jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha. Erga bannee booddee faayilii keenya kana namni biraa aksees akka hin goonee fi fudhatanii ediitii akka hin goone paaswardiitti gochuu yoo barbaanne immoo maal goona faayil protect workbook kan jedhu kan kilik erga goone booda protect encrypt with password fakkeenya 1 2 3 4 anuma duraa sanitti deebi'ee jedha 1 2 3 4 kanaaf erga xumurree booda paaswardichi galchinee kiloos jennaan. Kiloos jennaa jennu maal nu gaafata? Seevii gochuu barbaadda kan jedhu maal? Anaan paaswardii kana empilooyii listii kana keessatti akka seevii godheetoo qabatee jiru taa'u jechaadha. Seeviin jedhanii kiloos cufnee kanaaf dhaabannuuti. Paaswardii nu gaafachuu dhiisuusaa addaan baafannaa jechaadha. Faayil riisentii keessaa amma bannee turre waan ta'eef empilooyii listii. Kanaaf bane jechuudha. Amma ediit gochuu hin dandeenya. Dirqama maal galchuu qabna? Paaswardiin ani amma itti galche sana galchuun nurra jiraattu. 4 akka faayiliin keenya suni paaswardi protected ta'uusaa haala kanaan ilaaluu dandeenya. Sagantaan keenya har'aa kutaa kana keessatti isinii dhiyeesse kana fakkaata. Sagantaan keenya kun yoo isinitti tole like, subscribe yoo isinitti hin tolin comment section irratti nuuf barreessaa. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Ciao ciao.